fuudhee hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa kiyya galata waaqa haa ta'u biddeen sharasharaan jiran siniin jedha keessummaan qaba garuu wanti nama aarsu jechuudha keessummaan qaba harri guyyaansa maalidha roobiidhamti yaa roobiidha keessummaan hin qaba keessummaan kiyya immoo hin tsooma mal mo qopheessa gaami biddeenillee toshaan jira yoo namni tsoomu tokko dhufe maal nama godhu shiroo namaa kennu dhugaa waaqa nama sheemmi nama ela yoo keessummaa dhufe killee namaa hojjechuun jira foonillee gochuun jira waan akkasii keessummaa yeroo dhufu jechuudha garuu keessummaa yeroo dhufe tsoomii ta'u namatti ulfaatu shiroo namaa dhiyeessuun jechuudha dabalataan immoo maaltu namudatti seetanii yeroo jalqabaatii fi xaafii haaraadha natti fakkaata xaafii haaraan yeroo alaa galu xaafii haaraan nama rakkisa biddeensaa toshuun jechuudha ani garuu akka xaafii haaraa ta'e hin beeku kan amma ittiin toshaaru kun biddeen kun jechuudha xaafii haaraadha waanni baay'ee waan na rakkise isinitti hima jechuudha xaafii haaraa ina xaafii haaraan kuni biddeensa tokko sirriitti hin bareedu sirriitti baqee jechuudha xaafiin yeroo sirriitti tolu baqeetu bareeda baqa sirriitti bareeda lammaffaan immoo absiitii xinnoo malootti gootan absiitiin kee affaxat jedheetu hin guba jechuudha eelirratti na biddeen kiyya ammaa kun akkas ta'etu baay'ee na rakkisee isiniin jedha xaafii haaraan galeera hin seene garuu san xaafii haaraadha naan hin jenne anis xaafii haaraa adda baasee hin barreechuu naa isiniin jedha hordoftoota kiyya baay'ee tokko na rakkisee intinitti dabaleen daakuufaatti dabaleen naasirra ta'eyyuu malee jechuudha baay'ee na rakkisaa ture gidan kana ta'a jechuudha xaafii haaraa absiitiillee xinnoo itti godhanii hindida absiitiin akka waan itti baay'atee of godheetu hin gubata jechuudha kun kana dhaasniin jedha keessummaa kiyyaaf immoo waanumaan hojjedhu shiroo ta'ee waan hojjedhu way isinitti agarsiisa jechuudha garuu baay'ee nama dabbara tsoomii guyyaa tsoomii keessummaan yeroo dhufu jechuudha shiroon hojjedhamu dinnicha hojjedhamu misiran hojjedhamu kiikiin hojjedhamu mee maaluma hojjedha laata nama gosa tokkoon hojjedhamu gosa lamaan hojjedhamu gosa sadiin hojjedha naa maalumaaf waan hojjechaa jiru isinitti agarsiisa maa gochuu hin danda'amu xaafii garuu xaafii haaraan akkana narratti godhe isiniin jedha har'a biddeen koo baay'ee muujii koo balleessee jira gar malee gidani bukoonsa furdaadha yeroo itti naqu furdaadha garuu immoo waan xaafii haaraa ta'ee fi gadi maxxat godhee dhugeetus sisii tokko haphii tokko godhe jechuudha absiitiin lakka duraanimti xiqqoo tokko kan itti godhe jechuudha anyways gammadaa kun umutti danda'uudhaan siniin jedha kana na mudate siniin jedha waa'ee kanarratti kasi garuu kotta nyaadha maalumaaf biddeen nama qubsa ijaan yeroo laalaniyyuu kunuutti waxeen hojjedhu immoo hallichaan kiyya kana fakkaata kanan hojjedhe waxii hallichaa jechuudha waxii diimaa immoo ganaadhumaan hojjedha egaa toon tsooman ta'eeti waanuma biraa wayiin hojjedhaa fi dhugaa waaqa keessummaa mana ofii dhufu namni amma dafee mana namaan naqu baay'ee namni badaa walitti hin deemu turee deemaa namni biiziidha jireenyi isaa biizii isa godha waan hundi isaa biizii isa godha guyyaadhuma dhufu sanatti garuu toffataa gootee waan gaarii tokko qopheessiteeti sitti tola ani
anyways rakkoon qabu namni ka walitti deemu nyaatuuf dhuguudhaaf osoo hin taane wal dubbisuu wal ilaaluudhaafi naa kun xumureera qaaraa qofatti godheen raatii baasa isiniin jedha ka hordoftoota kiyya miqaan keessantu jaallata kana fakkaata gara diimaatti darbeetiin jira jechuudha. Waxii diimaa immoo maal akkan hojjedhu waxii tsoomiidhaaf ta'uun na wajjin turaa siniin jedha. Bitaa namatti gala waan hojjetan isaa jechuudha garuu waanuma tokkotti murteessee hin jiraan siniin jedha gama. Kasee barbarree bisheeffataa jirra. Barbarreen dirqama bishaachuu qabdi. Garmalee irra teessee jechuudha. Sanaan ta'u taanaan keessaa lablam nama gootee nama gubdi yeroo sana gaa mooyaan hin jiru jedhama gaa barbarreen kun sirriitti bishaachuu qaba irra oolee jechuudha. Garmalee tokko kan mi'eessus kanumadha jechuudha waan biraa miti barbarree bisheessuutu waxii mi'eessaa isiniin jedha. Baay'ee tokko turaan isiniin jedhama bishaanitu itti naqiin zayitii maqofaadhaanii amma inni bifa isaa geeddaratutti sochoosaan oola. Misira jechuudha kanan hojjedhaa jiru kunoo misiranitti godhe maal godhi jettu reestii sinam maal godhi jettu waan hojjedhu bitaanatti gale dhugaan siniin jedha. Waanuma tokko bitaanatti gale bishaan tokko illee itti naqnee shunkurtii fi barbarree zayitii walitti bishaatee sabooda misiranitti godhe haala kanaanii bakka haala ajaa'ibaatiin dhandhama bareedaa godhata osoo bishaan hin tuqin yoo ammallee bishaataa deeme jechuudha. Bitaanatti galee har'a shiroos itti fakkaachuu danda'a. Kuna xumuree jira kana fakkaata gaa waxiin misiraa kiyya haala kanaan xumureetiin jira. Qimamii irratti naqa malee jechuudha. Kasiga ijoollee keenya kana fakkaataa jechuudha. Buna danfisuun naafa bunan agaatti fufee jechuudha. Kasiin hin geggeeffadha gaa kun. Sirriitti bishaateera. Sirriitti otoon bishaatiin irraa baasnaan garuu maal taaseetan waxiin misiraa irra keessatti bishaan calala. Irra keessatti bishaan calalaa jechuudha. Ankoo garuu sirriitti waan bishaatee fi yeroon sila sochoosuu jalqabu irra keessa shiroo fakkaatee ture. Akka shirootti shiroo fakkaatee ture jechuudha. Kana jechuun sirriitti bishaateera. Inni bishaan irratti calalu garuu sirrii miti jechuudha waxiinsa. Maybe namoota tokko gubuus danda'a. Anyways kana fakkaata. Hordoftoota kiyya kunooti buna danfisuutti jira. Buna akaawwaatti jira jechuudha. Waanuma xumuradhee buna danfisaa. Asumaan bunni kiiloon tokko birree 450 namni akka ta'e beektu moo beekte? Kiiloon tokko jechuudha 450. Buna oguu faayisuudha kana booddee jechuudha. Anyways buna eessa isinitti fakkaatame? Buna Jimmaa, buna Wallaggaa, buna Shawaa, buna Booranaa, Harargee, Arsiimee, buna eessa isinitti fakkaata? Yeroo laaltan jechuudha. Buna biyya keessaniiti. Bunni kun buna eessaa ittarree ijoollee? Bunni isaa hin baqu garuu baay'ee tokko mi'aa dhugaa waaqa. Buna ajaa'ibaati garuu yeroo akaan hin baqu akkasuma fazaazaa ta'a. Yeroo dhugdu garuu baqa. Si qorqora jechuudha keessatti. Buna eessaati bunni akkas ta'ume? Buna eessaati? Bunni akka kana ta'u buna eessaati mee? Yeroo baay'ee garuu an buna Jimmaa fayyadama. Yeroo baay'ee nan jechuudha buna Jimmaa beekaa tochi nu fida yeroo yerootti dhufa waan ta'eef achi nu fida sa fayyadamna yoo fidhedha malee suuqirraa kan binnu callisne
ni dabalatamu bunni wallaggamu amazing dhugaa waaqa bara jalqaba jechuudha jalqaba jira faana jiraachuu eegalle jiraan buna warri isaa baay'ee qabu buna gara kiiloo 5 ol mana keessaa qaba ture ajaa'iba bunni sun immoo osmaam yeroo akooftu akka inni baqu akka dhadha qabee dhadhaa baqachuudha bunni wallaggamu kana fakkaata gaa